Nagaaf jaalallee tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif yaada hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa ammallee irra deebi'ee bakka jirtan isiniif haa ta'u jecha warroonni eeyyamamoo taatanii YouTube chaanaalii kanaadhaa fi maatii taatanii baga nagaan dhuftanii galatoomaa nuuraan isiniin jedha akkasumas warri miseensa yookaan maatii ta'uudhaa barbaadan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'a yaada qabdanii immoo nu deeggaraa waan beektan irraa nuuf qoodaa jecha. Egaa viidiyoo darbe irratti koomentii sinaaf kennitan dubbiseera astaayitii keessanii fi asumarraan galatoomaa jecha deebii sanaan isiniif deebisa jechuudha. Dhugumatti gaafa sana viidiyoo sana keessa hin dhaga'amu jechuudha. Sagaleen aniyyuu hin galchine sagalee akkasumatti viidiyoon hojjedhe malee hin galchine jechuudha. Yookaan immoo ibsa isiniif hin kennine jechuu barbaadan warra nu fayyadamuudha barbaadanii akkaataan isaa isiniif hin galle. Fi isiniif deebisuudhaaf kan jedhaa turtiin keessanii haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin haa ta'u. Egaa viidiyoo darbe irratti osoo gara biraatti hin galeen dura viidiyoo darbe irratti wanti ani walitti hojjedhe muuzii, avukaadoo, alooveeraa fi akkasuma olive oilii fi kokonaat oiliidha jechuudha kan inni fayyadamee muuzii lamaa fi avukaadoo tokko. Akkasuma alooveeraa jechuun alooveeraan ingiliffaatiinidha. Amaariffaatiin immoo reet jedhama. Afaan oromootiin maal akka jedhamu beeku warri beektan koomentii irratti barreessaa isiniin jedha sumarraatiin dhiifama. Warreen kana sada walitti dabalee booda achi booda olive oilii, kokonaat oilii jechuudha kan hin fayyadame gaafa sana. Erga fayyadamee sana maashiniidhaan daakee erga fayyadamee booda erga rifeensa kootiitti dibee sa'aatii 2 booda jechuudha kan inni miidhe sa'aatii 2 booda miidhe baay'ee namatti kan toluu fi haalli isaa jechuudha faayidaan isaa baay'ee guddaaf olaanaa kan ta'e jechuudha. Isinillee akka kanaatti fayyadamuutii dandeessu. Miidhaan inni isinirraan gahu tokkollee hin jiru. Kun mana keessatti waan hojjettan waan ta'eef wanneen akka keemikaalli garaagaraa itti baay'atellee miti. Kanaaf isin miidha jedheen hin yaadu nufi kootiif fayyadameeti waan hin jiruuf isinillee yaaduutii dandeessu itti fayyadamuu dandeessu. Warroonni rifeensi keessan sin jalaatii bubuqqa'u sin jalaatii caccabu akkasumas immoo sababa rifeensi keessan sin jalaa miidhamee bubuqqa'ee caccabe cicciteerraan sababeeffatee karaa ikoonoomii keessanillee miidhamaatii akka jirtan ijoolleen baay'een dudubbachaa jirtu waan ta'eef mana keessan keessatti gatii salphaatiin illee argattanii fayyadamtanii faayidaan isaa guddaa ta'a. Isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo darbe irratti gaaffii akkasuma dabalataa yoo qabaattan ammallee koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa jecha. Egaa qibaatiiwwan ani fayyadamu yeroo hundumaa jechuudha. Irra caalaatti yeroo hundumaa kan hin fayyadamu kana jechuudha. Qibaatii kanaa kunoo vaaziliin oiliidha. Baay'ee rifeensa keenyaaf filatamaa yeroo baay'ee waggoota hedduu kanan fayyadame qibaatii kanadha. Vaaziliin oilii jechuudha. Kunoon inni argamaa dubbifama jedheeti yaada. Dhaansi immoo vaaziliin isa kana jechuudha. Kunoo hin mul'ataa miti kana jechuudha kan inni fayyadamu. Akkaataan anitti kana lamaan walitti fayyadamu kana lamaan yeroo tokkotti jechuudha kanan fayyadamu. Isa kana vaaziliinii isa kana fuudhee xiqqoo ishee akka kana godhee amma fayyadamu waan hin barbaanneef isiniif akka galuuf jechuudha. Isa kana fuudhee harka kiyya irratti akkas godhee booda isa kana immoo xiqqoo ishee asirratti akkas fayyadamu sana booda nama mataa kootti nan dibaa jechuudha. Mataa koo yeroo kam diba isa kana mataa keetti yeroo kam dibda yoo naan jettan yookaan immoo akkaataan isaa kan isinii hin galle yoo jiraate shinti beetii keessa seentanii erga rifeensa keessan miiccanii booda rifeensa keessan keessaa utuu hin gogin bishaan isaa keessaa hin dhumiin qibaatii kana fayyadamtaniitu rifeensa keessan fuutanii bakka tokkotti isaa ta'u bakka lamatti isaa ta'u akkaataa rifeensaa baay'ina rifeensa keessan irratti hundaa'e inni kun yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti meetiira. Wayi toostii wayin immoo quxuxxuriillee yoo hojjettanii haga guyyaa lamaatti isin fayyada. Guyyaa lamaa booda gaafa eegtan garuu baay'ee bareedaa ta'e lallaafaa ta'e kallii ta'e rifeensi keessan isiniif argama. Isiniin jedha. Kanaaf fayyadamaa hamaatti isiniin kennu baay'ee faayidaa guddaa kan qabuu fi rifeensa keenyaaf jajjabina kan kennu jechuudha. Qibaatiin kun lamaan yeroo baay'ee kana fayyadama. Kanas nan fayyadama garuu yeroo baay'ee miti heerfuudii kan jedhu kana inni kun garuu xiqqoo ishee
amala rifeensa bubuqqisuu of keessaatii qaba jechuudha. Baay'ee yoo ta'u baateyyuu amala rifeensa bubuqqisuu yeroo tokko tokko darbee hin buqqisa. Kanaaf kan ofii ofirratti waan arge ofirratti kanan argine isinitti himuu hin barbaadu. Akkasin itti miidhamtanii koomentii intaanillee akkasin naaf kennitan waan hin barbaadneedhaaf kuni namoonni fayyadamtanii beektu warra hin fayyadamne ganaa haaraa fayyadamuudhaaf jettan immoo hair food kan jedhu kun hair food formulaa kan jedhu kun xiqqoo amala bubuqqisuu of keessaa qaba, garuu mataa keenyaaf baay'ee gaariidha, baay'ee ariifadha. Rifeensi immoo kan cuturra kan buqqa'utu irra filatama. Maaliif kan buqqa'e margeetu dabala malee badaa miidhaawwan namarraan gahu hin jiru akka kootti jechuudha. Si waan jettanii hin beeku. Rifeensi ciccitu garuu hin caccabu, miidhaa yookaan immoo rakkoon duuba akka jirudha kan ibsu jechuudha. Kanaaf rifeensi yoo buqqa'e rakkoo hin qabu isiniin jechuu barbaada gamanumaanii. Kanaaf kanallee fayyadamuu dandeessu, keessattuu rifeensa keenya warra ijoollee Itoophiyaawif jechuudha. Kan keenya uumamumaan rifeensi jajjabaataan jira, lallaafaanis jira. Warri keessa waan ta'eef rifeensi keessan jajjabaataa kan ta'e qibaatii bishaanii fayyadamuu irra isa kanaaf ta'u fayyadamtanii isiniif gaariidha kan jedhuun dhaamsa isiniif qaba. Akkasuma kun immoo zayitii yookaan qibaatii avokaadooti jechuudha. Kunoo hin mul'ata miti. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Kuni qibaatii avokaadooti jechuudha. Baay'ee haphii kan ta'e. Kunoo mani kana keessaa fixeera, baay'ee haphii kan ta'edha. Faayidaan isa kanaa badaa hagas maratti miti. Keenya rifeensi keenya jajjabaataa waan ta'eedhaaf rifeensi jajjabaataan immoo dirqama qibaatii furdaa ta'e yookaan immoo kanneen akka kana akkuma nama isinitti agarsiise kana yoo of keessaa qabaate malee qibaatii akka kanaa kan fayyadamtanidha yoo ta'e inni kun maal godha? Rifeensi keessanii fuuldurri isaa fa'aa kan caccabudha yoo ta'e inni kun inuma caccabsa malee rifeensi keenya akka gadi ciisu, akka luucca'u, akka bareedu hin taasisu. Garuu hin qulqulleessa, baay'ee bareeda, hin bareecha, hin caccabsa jechuudha. Rifeensi akka caccabuuf kan saaxiludha jechuudha. Kanaafuu yoo kanaafi vaaziliinii kana walitti maktanii kan fayyadamtan ta'e faayidaa qaba. Kanaan ala kanuma duwwaa kan fayyadamtan yoo ta'e yeroo baay'ee qibaatii bishaanii kan fayyadamtan yoo ta'e rifeensa keenyaatiif gargaarsa hin godhu, miidhaa malee kan jedhuun isinii qaba jechuudha. Isiniif qaba jechuudha. Inni biraan kanadha. Hin dubbifama jedheeti yaada. Kunis vaaziliinii madha, garuu aloe vera yookaan reet isa jedhamu sana of keessaa qaba jechuudha. Reetiin rifeensaa fi baay'ee filatamaadha, gaariidha jedhama. Kanaaf kun reet of keessaa qaba. Qibaatiin kun baay'ee gaariidha jechuudha. Garuu warroonni alarjii taatan yookaan immoo alarjii of keessaatii qabdan qaama keessan irraa kanneen akka harsasiyyaa yoo ta'e kun reetii waan of keessaa qabudha. Kunoo mul'ata miti, kunoo kana jechuudha. Reetiin aloe veraadha. Kunoo asirratti illee mul'ata. Kunoo bakka kanatti reetiin aloe veraadha jechuudha. Kanaafuu warri alarjikii qabdanii reetii fayyadamuudhaaf gaafa jettanii rifeensa keessaniidhaaf dursa maal gootu? Yeroo reetii sana qopheessitan, reetii sana gaafa qopheeffatan rifeensa keessanitti dibuun duratti xiqqoo ishee harka keessanirrallee haa ta'u bakka tokkorra akkasuma fuula keessanillee osoo hin taane fuulli keenya waan hundumaaf ifa waan ta'eef harka keessan xiqqooma ishee quba keessanirra buustanii reetii sana yoo laaltan kan isin gubu yoo ta'e isin akka alarjii qabdanidha. Isin immoo alarjiin warri qabdan immoo reetii gaafa fayyadamtan yookaan aloe vera gaafa fayyadamtan gaarii isiniif hin ta'u jechuudha. Ittumayyuu harsasiyyaa isinitti fiduu danda'a waan ta'eedha. Isa kanarraa of eeggachuun isinirraa eegama. Yoo harka keessanirra buustanii kan isin hin gubnedha yoo ta'e immoo rakkoon qabu fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Kanaaf wanti qabadhee har'aaf isinii dhufee kana fakkaata. Kunoo zayitii kana isinitti himeera. Egaa viidiyoo jalqabaa hanga xumuraatti yoo dhaggeeffattanii keessaa tokko isin fayyaduunsaa waanuma hin oolle kunoo vaaziliinii kana isiniin jedheera. Kunoo hair food formulaadha. Oilii zayitiidha jechuudha. Oil vaaziliinii dhadhiifama jechuudha. Kanaaf kana yeroo baay'ee kanan fayyadamaa ture ani baay'ee gaarii faayidaa isaa kanan argee.
isiniin jechuuti barbaada. Dhuma irratti immoo dhaamsa isiniif qabu yoo jiraate rifeensa keessan sirreeffachuu kunuunfachuudhaa fi dheerina isaas warri barbaadanii achumatti bakka jirutti akka isiniif bareedu warri barbaadanis rifeensa hojjechuu yookiin immoo rifeensaaf protection gochuun obsa barbaada jechuudha. Obsitanii sa'aatii itti kennitanii yeroo itti kennitanii yeroo filtan illee yeroo quxuxxura ofirratti hojjetattan ta'es yeroo miiccan ta'es yeroo itti kennitanii dhaggeeffachuu waan inni barbaadu shaamboo akkamii akka fayyadamtan adda baastanii beekuutu isin irra jira jechuudha. Kanaaf jarjaruu hin qabdan keessumachuu yeroo rifeensa keessan hojjetattan bilbila qabatanii taanaanii waa tokko tuttuqaa yaadni keessan waa biraa irratti biizii ta'ee jira taanaan isa kan ofii keessan rifeensa keessan iyyuu miidhuutii dandeessu jechuudha. Ofii keessan miidhaarraan ka'uutii dandeessu. Maaliif suuta jettanii filtan taanaan suuta jettanii hin ilaaltanii taanaan shaamboo maal akka fayyadamtan maal akka dibdan qibaatii isin fayyadamtanii maal akka ta'e hin beektan rifeensi koo miidhamee jettanii balaaf of saaxiluu dandeessu booda isiniin jechuu barbaada. Kanaaf warroonni rifeensi keessan gara fuuldura kanaallee jechuudha. Namni akkuma gadda viidiyoo irratti argitanii avukaadoo fi dhiifama muuzii gaafa fayyadame sana guyyaa lammaffaa isaati kunoo har'anii kee jechuudha. Toostii hojjedhe toostii sana har'anii kee akkasitti yeroo laaltanii wanta wal qaqqabatee filamuu hin dandeenye fakkaata. Garuu baay'ee wazii yookiin baay'ee kan lallaafudha. Akka dhumatti hagan hojjedhutti isinii waliin hojjechuudhaaf viidiyoon hin dheerata waan ta'eedhaaf viidiyoo dheeraa gadhiisuun sanaan xiqqoo waan na rakkisee fi kana fakkaata viidiyoon koo har'aa. Haga dhumaatti waan hordoftanii fi guddaa galatoomaa. Viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti lafa jirtanitti nagaan turaan isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhe yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa.